ያ ጀማዓ የዘንድሮ ብርድስ በንጋሊ ያሳቅፋል። ሳውዲ ውስጥ ለምሳሌ ቦታ አለ፣ በጣም ብርድ ያለ አካባቢ ማለት ነው። ለምሳሌ ሪያድ፣ ሸርጊያ፣ ጣይፍ፣ አባሃ ወደ ተቡክ በጣም ከባባድ ብርድ አለ። እንደ ዘንድሮ መካና ጅዳ የበረደበት ቦታ አላውቅም። እኔ ሳውዲ ውስጥ ከአስራ ምናምን ዓመት ሆኖኛል። አንድ ቀንም የብርድ ልብስ ገዝቼም ለብሼም አላውቅም። ወላሂ እንዲህ ያደረገኝ ሴትዮዋ ቲቪ ትወዳለች። ወጣ ቲቪ ታለች ሳሎን ላይ። ግን አሁን ወላሂ ለሽንት ብቻ ነው ካልጋ የምትወርደው። መካ ነው የምንኖረው። ከበንጋሊዎች ሌላ አማራጭ አለ? እስቲ በኮመንት ሻይ መፍላት፣ አንዴ ሻይ አንዴ ቡና ሳፈላ ደከመኝ። ወላሂ ቡና ሰለቸኝ ሻይ አፈላለሁ፣ ሻይ ሰለቸኝ ቡና አፈላለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ጀማዓ manni kun kanan booda mana barnoota ta'ee jira. Maalee gaatan fuula tolcha. Wallahi mudhii keenya qabannee wallahi qalladaa hin jiru. Obboleessi keenya tokko afaan isin barbaadan afaan barbaadan keessaa kan barbaadamu afaan Ingiliffaati waliin kijibu. Sini galee kan dabalatamu afaan Arabiillee barreessu, dubbisu, haasa'u haqa dandeessanitti mana kana baratanii kaffaltii tokko malee kaffaltiin keessa mana fooloo koppiliinkii laayii gochuudhaan nama baay'ee bira ga'uudhaan hojjetanii barachuudhaan akkamitti isin barsiisaa akkamitti barna kan jedhatanillee jirtanii inni an bakka saditti qoodee barsa jedhaadha. Haala kamiin warra Ingiliffa barreessu, dubbisu, haasa'uu beenyee warra zerra ka'an yoo jaatanillee jara walitti qabee sa'a tokkotti yaani jara walitti qabee barsiisu. Warra kaan immoo warra baratanii geessanii dhaabanii achii kaasee saniin barsiisa jedhaa jira. Afaan kamiitu barbaannaan waa biraallee jira waan isin barattanii mana kanarra waa baay'ee jira abbisarraa jechuudha. Kan kana achaaf immoo akkaataa inni isin barsiisu barreessee isin erganaan jedhee jira. Akka inni barreessee na argeetiin isin kan maxxansa mana kan hordofuun dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis akkuma keessan warra zeeroo jalqabda hojjetanii yaada keessan koomentiidhaan barreessuun dagatina. Warri ani Ingiliffa barreessuu dubbisuu illee hin beeku zeeroo irraan jalqabeetan illee koomentiidhaan barreessa. Warri kaan immoo barattanii hamma dhabdirraa jalqabdanii gatii barattu jennaani koomentiidhaan isin illee barreessuun dagatina. Isa deebisa koomentiidhaan isa isinii kennachuudha. Irra deebi'uudhaani koomentii ilaalaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ጀማዓ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ወለኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ቤቴ ለ40 ቀን ዋርሊኝ ስላለበት ኮፕሊንግ አድርጉልኝ። ከዚህ በመቀጠል እኛ ከ10 ዓመት በፊት ሳውዲ የገባን ማለት ነው። ለምንድን ነው እዚህ ጀዝባ የሆን ነው? አገሬ ልግባ ማለት አናውቅ። በየዓመቱ ሰው ቤት 10 ዓመት 12 13 14 ዓመት ሞላን ሰው ቤት የአንድ ልጅ እድሜ በሉት። አንዳንዶቹ እናታቸው አባታቸው ሞት ካለቦን ማለት ነው ቀብሮ ይዙ ናቸው። ልሂድ ማለት የለም። ሰው ልጅ ከሀገር ሲወጣ ከቤተሰብ ስርቅ ጨካኝ ነው ሆነው እውነት ከራቁ በኋላ ፍቅር ይቀንሳል ከቤተሰብ። ለምንድን ነው እነዛ ሆነው? ወላሂ ለምንድን ነው ማሰባችን ያቃተን? የአረብ ሀገር ሩዝ ነው ወላ ከራሳችን ከኑሯችን የአረብ ቤት ተሽሎን ነው? ለሰው መላላክ ለሰው ጎንበስ ቀና ማለት ተሽሎ ነው ወላ ለምንድን ነው? ወላሂ ሁልጊዜ ጥያቄ ሆንብኝ ነገር ነውና በኮመንት ላይ ሳትሳደቡ መልሱኝ። እኔ ከኔ ጭምር ነው ያልኳችሁ፣ ከኔ ጭምር ነው አሉ ብዙዎቹ ታሞ ከዚህ ሸኘናቸው ማለት ነው። ገንዘብ አዋጥተን ብቻ ገንዘባቸው የራሱ እርግማን ያለ እንዲመስል ጠባይ ያበድሩት አይመልሱም። ፈጣሪ ወይ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ጀማዓ
fayyuma naguma jirtani wala alhamdulillah nagakoti warira yoo jarlee qabdan yoo bariitti qabattan kan biyya ormaa keessa biyya arabaa keessa dinqa nama mana nama halkanii guyyaa kan hojii hojjettu itti shigar godha bira darbaa ani waan doktora dhagee waan doktor natti himee isinii hadha qooduu dhufe inni simaanni kun muki oliibaa oil mukin zayituunidha biyya arabaa keessa kamiinuu zayituun guutee jira tokkoffaa isaallee addaara keessa isiniin cuufamuu danda'a san argattantu san argamuudhaan immoo zayituunii kan piristeen naaf daa'ettanii sawwaa akka ta'uu mala maadhaan keessan yoo itti mattani isiniin fiddi bu'aan isaa haala faana miilaa fi halkan daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 sa'aatii gimmaa sa'aatii ofii keessan kennatanii miila keessan bareechaa faana miilaa sukkuumaa zayituunii akka qaban dibadhaati. Faayidaan isaa dhiiga deemdhan dhiigatu qaama keessa deemaa jiran kanaaf immoo tokkoffaa isaa argannaan isinii handhuura keessanitti qubaan akkas godhaati handhuura isin dibadhaati rafa ji'a 2 ji'a 3 koraa deebi'aa viidiyoo kana koomentii godha lammaffaa inni sadaffaan immoo yoo seexaanillee isin dogongorsiise faaziliina akka hidhii keessanitti fayyadamu abadan wanti isin faaziliina hidhii keessan fayyadamu qabdani yookiin sagalee jaarraa jirti kan bitamtu sana fayyadama kan sana achi immoo dammaa fi oliibaa oilii hammaa kana itti naxxanii sarchootanii jechuudha rukuttanii sirriitti waliin mattanii kaatanii tokko jedha 2 jedha an kanaan fayyadama kuni ji'a meeqa isin gaha ji'a 5 ji'a 7 isin gaha garuu irra keessaan dhuma zayituuniin ittuma dabalta akkasii isin jedha akkasitti fayyadamaa faaziliinii dogongortanii hidhii keessanitti achi guutinaa isin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu sanallee jibbitanii faana miilaa keessan amaana faayidaa hedduu argattanii fayyaa jechuudha fayyaa argattan fayyummaa bareedaadha faana miila keessanii halkan yuutuuba keessan banaati yuutuuba dhaggeeffataa miila keessan bareechaa jalee kana jechuudha bareechaati kuni ji'a 6 isin gaha warri dhaabbataa oolu warri nyaata daldalan warri kanaas hojiin biyya alaa harabaa xiqqoon qabdu of eeggadhaa isin jira wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ani fidee argaas dhumeera akkan dibadhu akka naa mijaaf jedhetanii kan irra naqeen jira isin jira wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة عندنا دانا سلام ناتو ولنا الحمد لله دانا بيتي لأربع أنوار مثل اللبات كوبلينج الجولين كذا ما قدر إننا كأسرامة بفيت السعودي يجبان معنا لمن دنا جذبة هنو أجري اللي جبا مرتناك بيامة سعودية أسرامة أسرائيل أتراس تسارة تمت مولي أنصابي የአንድ ልጅ እድሜ በሉት አንዳንዶቹ እናታቸው አባታቸው ሞት ካለ በኋላ ማለት ነው ቀብሎ ይዘው ናቸው ለሄድ ማለት የለም ሰው ልጅ ከሀገር ሲወጣ ከቤተሰብ ሲርቅ ጨካኝ ነው ሆኖ እውነት ከራቁ በኋላ ፍቅር ይቀንሳል ከቤተሰብ ለምንድን ነው እነዛ ሆነው ወላሂ ለምንድን ነው ማሰባችን ያቃተን የአረብ ሀገር ሩዝ ነው ወላ ከራሳችን ከኑሯችን የአረብ ቤት ተሽሎን ነው ለሰው መላላክ ለሰው ጎንበስ ቀና ማለት ተሽሎ ነው ወላ ለምንድን ነው ወላሂ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ሆነብኝ ነገር ነውና በኮሜንት ላይ ሳትሳደቡ መልሱኝ እኔ ከኔ ጭምር ነው ያልኳችሁ ከኔ ጭምር ነው አሉ ብዙዎቹ ታሞ ከዚህ ሸኛናቸው ማነው ገንዘብ አዋጣን ብቻ ገንዘባቸው ራሱ እርግማን ያለ እንመስል ጠበል ያወድሩት አይመልሱም ፈጣሪ ወይስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማዓ ማንኩን ከነምቦዳ ማና በርኖታ ተኤጅራ ማለጋተን ወለተልቻ والله مودي كني قبلني
wallahi qalladaa hin jiru obboleessi keenya tokko afaan isin barbaadan afaan barbaadan keessaa kan barbaadamu afaan ingiliffaati waliin kijibu Senegalee kan dabalatamu afaan harabillee barreessuu dubbisuu haasa'uu haqa dandeessanitti mana kana baratanii kaffaltii tokko malee kaffaltiin keessa mana fooloo koppiliinkii laayii gochuudhaan nama baay'ee bira ga'uudhaan hojjetanii barachuudha. Akkamitti isin barsiisaa akkamitti barna kan jedhatanillee jirtanii inni an bakka saditti qoodee barsa jedhaadha. Haala kamiin warra ingiliffa barreessuu dubbisuu haasa'uu beenyee warra zerra ka'an yoo jaatanillee jara walitti qabee sa'a tokkotti yaani jara walitti qabee barsiisuu. Warra kaan immoo warra baratanii geessanii dhaabanii achii kaasee saniin barsiisa jedhaa jira. Afaan kamiitu barbaannan waa biraallee jira waan isin barattanii mana kanarra waa baay'ee jira abbisanirraa jechuudha. Kan kana achaaf immoo akkaataa inni isin barsiisu barreessee isin erganaan jedhee jira. Akka inni barreessee na argeetiin isin kan maxxansa mana kan hordofuun dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis akkuma keessan warra zeeroo jalqabda hojjetanii yaada keessan koomentiidhaan barreessuun dagatina. Warri ani ingiliffa barreessuu dubbisuu illee hin beeku zeeroo irraan jalqabeetan illee koomentiidhaan barreessaa. Warri kaan immoo barattanii hamma dhabdarraa jalqabdanii gatii barattu jennaani koomentiidhaan isin illee barreessuun dagatina. Isa deebisa koomentiidhaan isa isinii kennachuudha. Irra deebi'uudhaan koomentii ilaalaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.